Mucaan kun akkasitti maaliif korrifattee iyyiti? Mucaa wanti siin taate inni guddaan kanaaf. Mucatti kana tu inni inqisifatiin darbuun barbaanne guys. Dhugaa rabbii akkas ture. Maadaamiin see kutaa ciisicha seet ol galtee isheedha ajjeesuu ka'e. Maadaamiin si kutaa ciisicha si galtee isaa siin ajjeesuudha jettee namni dhufe qaqqabeeraafi. መስጊዳን ነው ይሄው ፖሊስም አለ እዚህ ጋር ፖሊስም አለ waan isin dhibu keessaa jaroonni si qaqqaban sun immoo deemanii baasanii haala kanaan fudhatanii deebi'anii jiru. Saudi keessatti immoo qoy maaltu ta'aa jira? Ijoollee keenya irra maaltu ga'aa jira? Ijoolleen keenyas maal gulgudhaa jiru? Asuma Saudi bakka nuti jiraataa jiru kana keessatti meeshaa qaama saalaa walirraa muran. Yaa Abiy Ahmad wala milente waan manni biyya Saudi Arabia keessatti wal golaa jiru. Kan ormaa maaliif dubbanna? Shi ormi moo harkaan urraa kutaa jira? Akka shonkoraatti akkasitti nu qabee harkaan urraa muraa jira. Gochi kuni gaafanni boleessa keerratti ta'u baay'ee ulfaatu. Waan kanallee jarri dhoksuudhaaf illee hin yaalle akka kanaatti ifa baasanii dubbataa jiru. ጡኔ ዛሬ ልንገራችሁ ምንም ስለማይጠቅም ነው የተውኩት ዛሬስ እጅ ቆርጦ waan isin dhibu keessaa gurbaanni harka kutee sun immoo akka kanaatti qabamee jira. የምትሆን ነገር ካለ እስቲ ነው ከዚህ የምለው ማለት ነው ይሄንን ማረጋችን gara biraatiin immoo jaroonni niqaaba uffatanu akka makkami gara kamiin deemaa jira. Niqaaba kana bakka numa dagattanii fannaadhuma kushinaa keessaa isinitti fakkaataa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم درتو جرمنتي برا جرمنتي مسلمة فيا كيسني نجا كيسني وندو نجا وندو سلامي دا وندو بيسي دا سلامنا الحمد لله. يرو كان كيستي وانتي نود أجاجر وان أجايبك وفر أجاجر سينجرو كم جرتو ماتي إنسرا برنوني وندينو فيا رامتي برا تمازرا وجه تمازرا ما إني ساعتي ديك دمي أفر موچين كمونين برواتش سوشي يرو مانا كان كيسر فتاني بقى چنكي كيسان وفر رابوستاني لفكاو قبل مانا كان كيسر فنا ما إني أما يومي تكوي أما سني فوكي سنم فيتش سيفني تجرا مالي كنا سنكو برباش سامي እሺ ተፎፍ ማለት ነው ቡሃኒ ሰደ ቡኬ ሳሙ የሮ ቶኩ ነማ ፍሊ ያዘኑ ቀብና ወሩታ ነማ ፍሊ ነመኑ ቡኬ ጅሩ ሊያዘኑ ቀብና ይብስሻ ማልጎዳ ጅራ ዱጋ ረብቻ ጊዜ ሲኒጀ ሳከሰላልቱ ማ ይብስሽ ሰነ ዘንሲስቱ ጀከ ጊዜ ምን ልክቲፍ ያከማ ሞ ኦ ማይ ጋድ እንዲ በርሰነቲ ዶፍማ ሰናን harma yomu harka yomu malin tiniga dofa wanta ifniti qote bularra kan farda sam waluma galatti yakama hama mal goda wali gelani sigala fataniu mal goda tenye du garabcha mada kenya hoqu nuti taajira baqa mada yomun fayene mada mali jira mada sare mada jalde sa jira wana kesi jira mada kesi nuti taati Maini video kan berala la turemu. Ucu mucatti sini mau. Meme wala fudan ujarjatan jirtu. Mucaan nama fi mucatti sini kun wala fudan. Duga rabbicha da jalqabe nama tokko bareedu dan jedhu. Duga amma si yushaku jalqabe jira. Duga rabbicha. Homa waan isin galchi tokko jiru. Bira karaa liddeetii usje amus waan si jira gize ambiya bae laal amma be azira taa'ee maatiin keenya argaara gize ambiya bae dhugaa sinitti me gize baankii manhaaraa fi lafitti ijaara argitee fooqii baankii san nigdi baankii moo sa'aatii san I know sa'aatii san eessa anuu kunoo ijjuuti yaa amma odoo na fidanii asallaan bakka dhakaan qajeelte argeera goddaadha bu'ii kataa gabaa keessaa sani asallani aqtaacha akkana keenya ani garuu ani sudde biraade amma maal godhaa jirtu adara rabbi nuuf iyyuu lafa qiyaamaa nutti ta'ee jira as keessaa maal gootu waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha haadha manaamtu rabbi sinitti yaqabu arra bakka hojiiti akkuma galeen karaadha zayitii tokko argee liqii fuudhee galee haadha manaa koo mana keessa zayitiin hin jiru naan jennaan gaafa manatti galee balbala riitiidhaan cuccufame namni tokko siree jala na dhokate namichi tokko immoo korneesii yaabe korneesii irra na dhokate
Angaruu yeroo sin argine. Isaan booddee akkuma naqeeni gaafa zayitiin harkatti argiteettu baay'ee gammadde. Gaafa zayitiin harkatti argiteettu zayitii kana eessaa fuutee naan jette. Achuma liqiin fuudheen jedheen eenyu kaffalattee liqii fuutee gaafa seenaan jettu inni kaffalate gaafa gara waaqayyootti harka ol qabeedhu namichichi inni koorneesii irraa naan jechaa jira seetu inni siree jalaas na gargaaree kaffalu malee kophaa koo hin kaffalu naan jedhe. Haadha mana hamtuu rabbi isinitti haa qabu. Ergasii dhiirri tokko irraa 3-4 fuudha amma garuu durbi tokko irraa 3-4 fuuchuu jalqabdeetti yeroo bara kana keessa bara maalii keessa akka jirru hin beeku anaatis amma dhiira 3-4 fuuchuudhaaf jirta jedhan akka Anyways video tokkotu gadhiifame yeroo video kana immoo mucaanii qaabistiitu dhiiraa wajjinitu siin Hello Hola, Carlos. Hello. Anji, ino fatta. Sitti tole. Jaarsa keessa bira bulchu yookaan bira buluu deemtu hin dagatte. Bakka eega shufeera ta'e inni makiinaa qabaatee bakka marii harkaan qabaatee sitti tole dassi jedhe. Ija kamii ilaalte mee takkatti deebisi mee gurbaa takkatti deebisi ija kamii ilaalte mee ija jaalalaatti ilaalte bakka ergaa makiinaan qabni na dagachuma shufeerri dirqama shufeera ta'uun qaba ergaa shufeera ta'e gara duraa ta'e marii harkaan qabatee bakka kennuuf maafidha inuma kennitaafi warri jaartii teessan shufeeraan onnaafuu inaa geessi jettan kuno mudii keessan baga argitan. Ani ma warra koona nama na dhugaa rabbichatu dhiirri bira jiraate yoo anna nama na tuma viidiyoo akkasii arge yoo anna nama na bakka an warra ko dhugaa. Dursin beekna marigeeta maalee jedhagna hin beekna. Danna maal jechuufani yeroo kana keessatti kaameraan bakka danuu jira yeroo kana keessatti rabbillee sodaatamaan jiru miti rabbillee sodaachuu dhiisne namoonni maalluun jiru namoonni maalluun jiru namoonni akkanatti ilaala namoonni si beekan baay'eedha ka yeroo kana keessa akka ergasii dhukatanii waa hojjechuun danda'amaan jiru yeroo kana keessa hundi jira amma garuu haa eeggannu eeggachuu keenya qabna waa hunda keessaa immoo rabbii keenya beekaa sodaanna. TikTok irratti immoo gurbaa beekamaa tokkotu jira gurbaan kun Shootaanaa jedhama yeroo kana keessatti TikTok live streamii hojjeta haa ta'u malee yeroo kana keessatti dhukkuba cimaadhaan qabamee jira. Team Shootaanaa, hi, my second family. Yeah guys, I'm in my old room. I'm now more than 5 years in TikTok. Amma garuu dhukkuba cimaatu isa qabee haala kanaan fuula isaa micciiree ija isaa yoo haalatti jaamsuu keessa jira. Ask me what I have. Guys, I have belt paralysis. You know, I need to do therapy. I need to take care. Akkuma isin argaa turtanii fuulli isaa gara tokkoon paralyzii ta'aa jira. Mucaan kun egaa TikTok irratti baay'ee beekama live streamiidhaan gochuudha. Namoonni baay'een Itoophiyaa keessattis illee baay'ee beekama gurbaan kun. Amma garuu dhukkuba cimaadhaan akka inni qabame himamaa jira. Hi. 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 You look today so beautiful. Thank you, Shantani. How are you? What? Hi. Hi. What? You think this is funny? Well, that's funny. DJ, Gurbaan kun egaa haala kanaan ijoollee kolfisiisuudhaan kan beekamu ijoollee Itoophiyaa wajjiniinis geemii taphachuudhaan baay'ee beekama. Masiin hojii baay'ee hojjetaa jirti sababa masiitiinis mucattiin kun Islaamannaa qabattee jirti. Erga kitaabni wanta tolfamaatti sagadanaa jedhe. Maaliif sagadu? Kanaan booda fayyinni kiyya laa ilaaha illallah qofa. Rabbi tokkicha malee gabbaramaan hin jiru. Waa'ee amantii keessa galuun hin barbaachisu. Amantiin kan dhufaati namoonni barbaadan amantaa barbaadan hordofuu qabdu. Amantaa hordoftan sana immoo bareechitanii baruu qabdu. Amantaa biraatiin illee wal bira qabdanii ilaaluu qabdu. Wal bira qabdanii ilaaluu qabdu. Sababa maatiin keenya Islaama ta'an, sababa maatiin keenya Kiristaana ta'an, sababa maatiin keenya Protestaantii ta'aniidhaaf nus waan sana qabannee guddachuu hin qabnu. Amantiin sun sirriidha moo sirrii miti? Amantii biraa wajjin wal bira qabdanii ilaaltanii isa sirriitti deemtanii goortanii isa sirrii qabachuu qabdu. Amantii tokko qofatu Rabbi
namoonni biratti fudhatama qabamti amantiin tokkoon sun immoo sakame jenni laallee barbaanne furachuu qaba gara biraatiin immoo mee naannoo keenya keessatti maqaa maaliin moggaafamame shaambutti barsiisaa taatee ramadamtee gaafa barattoota maqaa waamtu ba'aasaa ugumaa ugaasaa daa'i baatuu aabasaa daa'ituu ba'a fe'asaa ba'aasaa na'ii eeressaa jimmatti ramadamtee gaafa barattoota maqaa waamtu Abdul Qadir Abbaa Tamaa Abdurrahman Abbaa Waoli Abdul Fattah Abbaa Boogiboo Abdul Karim Abbaa Laaloo Abbaa Boogiboo shawaatti ramadamtee gaafa barattoota maqaa waamtu wand bayeechaa tarreechaa ulasutu eerechaa milkeechaa ulasutu firoomchaa gurmeechaa galmeechaa mirreechaa hundeechaa jabeechaa lammeechaa qalbeechaa ko inni jedhu maqaa Boogiboo jedhamu takkaa dhageen beeku mee ijoolleen Jimmaa as keessa jirtu maqaa Boogiboo jiraate koomenti jalatti dabarsuu keessa akka dagan gara biraatiin immoo jarri Joon Daani'eel murtiidhuma argatanii naayoon kanaan dura akkasiin hiikamtee turte beektu garuu yeroo ammaa keessatti naayoonis immoo gara mana hidhaatti akkasiin deebitu godhamee jira ጥፋተኛ ተብሏል ናዮ ወደ እስር ቤት እንድትመለስ ተወስኗል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ መቀሌ ሊያደርግ የነበረው በረራ በመሰረዙ አውሮፕላን ውስጥ አምባጓሮ በመፍጠር ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ የነበሩት 6 ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ውሳኔ ሰጥቷል። በዚህ መሰረት አምስተኛ ተከሳሽ የነበረችው እሌኒ ክንፈ በበቂ ሁኔታ ራሷን በመከላከሏ ፍርድ ቤቱ በነፃ ያሰናበታት ሲሆን እነ ጆን ዳንኤል፣ አማኑኤል ሞጫ፣ ናትናኤል ወንደሰን፣ ኤልያስ ድሪባና የዲዲያ ነጻነት ወይም ናዮ የቀረበባቸውን ክስ ማስተባበል ባለመቻላቸው ጥፋተኛ ተብለዋል። ልጇን በማረሚያ ቤት የወለደችው የዲዲያ ነጻነት ወይንም ናዮ በዋስ ተለቃ የነበረ ቢሆንም ጥፋተኛ በመባሏ ወደ እስር ቤት እንድትመለስ ተወስኗል። በተጨማሪም ጥፋተኛ በተባሉ 5 ተከሳሾች ላይ አቃቢ ሕግ የቅጣት አስተያየቱን እንዲሁም የተከሳሽ ጠበቆች የቅጣት ማቅለያቸውን እንዲያቀርቡ ለህዳር 18 2018 ዓ.ም ቀጠሮ መሰጠቱን ከዛባሽ ያገኙ ሃታው ማለ ናዮኒስ ሞ አመስ ገረመና ሂዳት ዴቢያኒ ሙርቲ ጀራ ደገፈቹዳፊ ጋይሮ ከነ ከሰተ ወጋ ሰዲ አፉሪ ሰተ ሙርቴፈሙኒ ደንዳ ወጋ ለመሰዲስ ጂኦኒ ሰተ ሙርቴፈሙኒ ደንዳ ጀረሚ ኤጋማ ጀራ ካማ ሙርቲ ዱማቱ ጀራ ሀፍ ኦሩታ ሚሚየሩ ከነ ከሰቲ መና ሐመከምቱ ሲንጋሚሚ ሚሚ ብቹ ሲያዳ መና ሐመከምቱ ሲንጋ ሰዲፍ ሰዲሞ አፍሪፍ አፍሪሞ ሸኒፍ ጃሙ ቶርባፍ ኩዳኒሞ ሚሚ መና ሐመከሚቱ ሲንጋ ጉርባንኩ መና ኒኬስ ጅራቱ ቆፈና አላላ ስኩዌር ሜትር ውስጥ መኖር እንደሚቻል ያውቃሉ? ይሄ የአቶ በቀለ መኖሪያ ቤት ነው። አቶ በቀለ እድሜው ሙሉ ሰርቶ መግዛት የቻለው እቺን ቤት ብቻ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ አይደለም ለመኖር እግሩን እንኳን ለማንቀሳቀስ አመቺ አልሆነለትም። ስለዚህ መፍትሄ ብሎ የመጣው እኛ ጋር ነበር። እኛም ደግሞ አሪፍ ዲዛይን ሰራንለት። መጀመሪያ ወሉን በታይል ክላድ አረግንለት። ይህም ደግሞ ለማጽዳትና ንጽህናውን ለመጠበቅ አመቺ ይሆንለታል። ከዛም ፊት ለፊት ላይ የኪችን ሲንኩንና ስቶቭን ፊት አደረግነው። ከካቢኔቱ ስር ደግሞ ለምግብ የሚያስፈልጉትን እቃዎች ማስቀመጫ ካቢኔት ሰራንለት። ከስር ደግሞ እንደምታዩት የልብስ ማጠቢያ ማሽን ገጠምንለት። በተቃራኒ ሳይድ ደግሞ ሽንት ቤቱንና ሻወሩን ፊት ካረግን በኋላ ቁጭ ብሎ የሚታጠብበትን ተጣጣፊ ወንበር አስገባንለት። ፊት ለፊቱም ላይ ተጣጣፊ ቴብል በማድረግ ምግብ አመቺ እንዲሆን አረግንለት። አሁን የሚቀረን አልጋው ነው። አልጋውን ደግሞ ከሚኖርበት ሊቪንግ ሩም ከላይ አደረግነው። አልጋውን ለመሸከሚያ በብረት ከሰራንለት በኋላ ከላይ በውድን ፓነል ከቨር አደረግነው። ከላይ ያለውን ግድግዳ ጠጋ በማድረግ ለልብስ ማስቀመጫ የሚሆን ካቢኔት ሰራንለት። ለመተኛት አመቺ እንዲሆንለት ጎኑን በሶፍት ፓነሎች ሸፈንነው። ከመስኮቱ አጠገብ ውድን ፓነል በማድረግ ለመስሪያ የሚሆን ቴብል አደረግንለት። ካቢኔቱም ላይ ፕሮጀክተር በማድረግ ፈታ የሚልበትን ቲቪ መጠቀም ይችላል። ችግሩ እንዴት ይወርዳል እንዴት ይወጣል ነው። ለሱም መፍትሄ የሚሆን መንሰላል ወደ ታችና ወደ ላይ የሚያስወጣውን ሰራንለት። እንደምታዩት 1 ሜትር ስኩዌር ውስጥ ሊቪንግ ሩም፣ ባዝሩም፣ ሻወር እና መኝታ ቤትን ያካተተ ሙሉ መኖሪያ ቤት ሰርተንለታል። ማንኛውንም በቂ ቀብሪንቶ ኪቴሲኒ ከነቤናን በከሰነ መናኛታ ሽንት ቤቲ በከጀሬኛ ሲኒቲ bultano bakka jireenya isinitti mana kushiina how hold on bro how ati ko manni keessan 60 sun si hanqatee jira sitti dhiphatee jira manni sun homaa waan isin galchi tokko hin jiru I want problem
You smart people. Abba maadhaaf abbaan qabdu madu gaarabbicha ka kana xamatti kanaan hin bayini ammatti kana nyaattee baatama anis እኮ ደኑኝ ያለው ቁርሲ ረቲ በደነ ሰዲፍ ዳቦ ለመዱ ከፈቀመሰኝ ባዱጋ ማር በቃ በመኖር ማከሰባን ጅሩ ነጥ ፈቃዳ ጅራሃት እኮ ባይ ገራጀ በት ምሳረቲ በደነ ሸኒፍ ዳቦ ለመቱ ከፈረና ከሰ ወጤ ወየረና ከስ በካኑ መቆፈኛ አንዴ ነውላ ጉርባሳ አማፍ ሙጭቲ ከነሜ ማፎረተን ፎሴፍ አንቺን ከማና ወዳድሬ ላብልጥ እንጂ አፍቅሬያት በሬ እናቴን ከማን አላብሰሽኝ ፍቅርን ሸማ ላስተያይሽ ደሞ ከነማ አንቺን ከማና ወዳድሬ ላብልጥ ጀሮታ ለመንከና ሜሚ በርባኒ ወድት ፉሲሱ ቀምና ወሩታ አቹማን ኢልሞ አርገሙሞ ያዳሜሚ ኢልሞንሞ ጊዜ ዱፍቱ yeroo kana keessatti akkuma isin beektan ijoolleen baay'een angara biyya alaa deemuudhaan beekamu biyya alaa yeroo deeman kana keessatti immoo rakkoowwan baay'eetu irra ga'aa jira mucattii kanarra rakkoo akkamiitu ga'e mucattii kanatu inni dinqisiifatiin darbuun barbaanne gaayis dhugaa rabbii akkas ture maadaamiin see kutaa ciisicha seetti ol galtee isheedha ajjeesuu ka'e tiiktookii nama biraa bira seentee gaastira seentee jettee iyyaayee dabarsaa lubbuu ba'uuf jettee uummata kakaasee poolisoota achi kakaasee dammastee lubbuu ishee olfattee jirti dhugaa rabbii jangna kun ወይኔ የለም ቢንዳዮን ሞኒት ቢንዳዮን ሴቶቹ ለምን አይወጡ ለመቼ ቦታቸው ሊሆኑ ነው ዘመን ቢዋን ላይ ቢዋን ጀረስ አርግ አጠገቡ ያሉ ሴቶች ሄሎ ሰላም አለይኩም أخوي أنا ما أعرف المكان فهالمكان بيشترون واحدة بي1 ما أعرف التاون بي1 دي يلم بأكابابيهم بينا بقى تساستانو لجيتوا بينا أنت إما دي1 فانا بمشالوت وداو جيتو عربيتوቹ ነው ተባያቸው በተስቶ بي1 راسو يتال بي1 ራሱ ይታል ከቡባን ዲየለም ዲየቱ ጋር አለ ቢት አለ ቢኮም ላይ ይቻለው ዲየለማ እማቲ ዲ1 እማቲ ተረጋግሽ ምንም አትሆኚ ለማው አልደረሰም ደረስሽን ያኛውት እየወጣ ማቲ እናንተ ማቲ እስከዛ አንቺ ደውዪ ናይ ኖርማኑ መስጊድ አለው ይሄው ፖሊስም አለ እዚህ ጋር በቃ ነገር ፖሊስም አለ አቁሚያ ፖሊስ ይሄው አዎ ኦኬ ኮሚኒቲ ደርሻለሁ ያለ በቃ እና ገመን ሙባያቸው ሙሪ አንቺ ይዘሽ ግቢ ልጅቷ ከነጭራሹ በቃ እታብድ ነው ትንሽ ታረጋጊያት ይዘሽ ግቢ አንቺ በቃ ሰላም አለይኩም እኮይ ይሄ ምትዋስለው ማሚ ሚውት አድርጌ ፖሊሶቹ ድምጽ እንዳይሰማ እዚህ ሚውት አረኳትኝ እኔ ካስ እናንተ ዝም በሉ ጋይስ ቆይ የሚሉትን እንስማ ቤቱን ሰበረው ጮሄ እንዴት ልክፈት ኡኡበይ ቀውጩ አሁን መቀወጫ ሰዓት ለያለቀናችሁ እማጡ አንድ ሰው ወደኔ መግባት አለበት ፖሊስ መደጃ አለ ተብለሻል ጩሂ ወየ በቃ እናንተ ደግሞ ዝም በሏል
haala ajaa'ibaatiin jaroonni kun qaqqabanii mucattii kana achi keessaa furatanii ba'anii jiru. Waanis hin dhibu keessaa maadaamiin si maal jedhaa turte warqii fi birrii 5,000 jala haattee naan akkas godhe jettee himataa turte. Wanti kun garuu sobatu sin birrii 5,000 achi keessaa haattee sirumaa maal gooti mana sana keessaa hin badde malee jedhamee haasaamaa jira. Gara biraatiin immoo roota oduu gaddaa guddaa tokko qabna. Faannoon bara baraan wanti jarri nutti hin hojjetin hin jiru. Faannoon bara baraan wanti jarri nurratti hin godhin hin jiru. Mootummaanis jara kana akkamitti akka inni calluma jedhu hin beeku. Dhiigni keenya akka dhiiga hoolaati ta'ee dhiiga horiiti ta'ee ani hin beeku. Dhiigni horiillee kabajaa qaba. Dhiigni hoolaas kabajaa qaba. Bakka itti bu'u qaba. Bakka itti hin buune qaba. Jechuun akkamitti. Gochi kun gaafa inni poolisa keessatti ta'u baay'ee sitti ulfaatu. Baay'ee wanta ulfaatu. Gocha faannooni uummata keenya irratti hojjechaa deemaa dhalaadha harkaa yemmuu qottoodhaarraa qottu. Deemaa laala. Ilaalaa muslim jedha. Sila abaarsa wayii qabnaan. Obboleessa keetii bara inni fayyaatti irraa jete. Gocha ilmoo namaa kana gochuu kana utuu jiranii lubbuudhaan arguu horri du'e hin du'e isaan fayyaatti jiraatan. Umurii keenya keessa kana arguurra osoo duunee ta'e maal ta'a? Horri du'e carraadha. Ibsaa abbaa jalaalaatti argee ani liinkii isaa jalalaa deemaa dhaqaatii ilaala. Wanta gocha fannoon gochaa haadha ishee afannisan. Kunoo jarris immoo amananii akkas taasisaa jiru. ምላስ የአማራን እያወጣ እንድትቆርጥ ፋኖ አልፈቅድልህም። ባይዞ እኔ ህዋት የመሆን መብት አለ፣ ብልጽግና የመሆን መብት አለ። እንኳን ብልጽግና የአይሲስ እኮ አባል መሆን መብት ነው። አንድ ገበሬ ብልጽግና አባል መሆን መብቱ፣ አንድ ገበሬ የህዋት አባል መሆን መብቱ። ያመነበትን አማራ አባል መሆን ይችላል። አማራ ፋኖን ወክሎ ባንዲራ አድርጎ ነው እንጂ የሚቆርጥ በጭካኔ መጥረቢያ እየቀጠቀጠ ወንድሙን። ይሄ እኮ በየትኛው ዓለም ነው? በየትኛው የኢትዮጵያ ህግ ነው? ባንዳ ቢሆንስ በመጥረቢያ እጁን የምትከተክተው? ኦሮሞስ ቢሆን ትግሬስ ቢሆን እንዴት እንደዚህ አድርገህ ትቆርጠዋለህ? ይሄ እኮ ኢሰብአዊነት ነው። ታዲያ ፋኖ ለማን ነው የሚታገል? ፋኖ እጅ እየቆረጠ ከጨፈጨፈ ምን አባቱ ያደርግልኝ? ምን አባቱ ያደርግልኝ? መጥፋት ነው ያለበት እዚህ ኃይል። አማራ ተነስ ይህን ኃይል ማጥፋት። ጉርባን ኩኒስ immoo haala kanaan qabamee jira. የምትለው ነገር ካለ እስቲ ከዚህ የምለው ማለት ነው ይህንን ማድረጋችን ብቻዬን አይደለም ያለው። ያው እዚህ ብናገር ልጁን ስለሌለ ማለት ነው አርጉ ተብለን አርገናል። ግን ማድረግ የለብንም ነበር። ግን ትዕዛዝ ነው ታዝዤ አድርጌያለሁ። በቃ ፋኖ ላይ ነበርኩ ማለት ነው። ከዛ በቃ ፋኖ ላይ ያለው ነገር አስጠልቶኝ አሁን መምጣት ጥሩ ነው፣ እሱ ማድረግ ጥሩ ነው። ግን ይሄ የራስህ ወገን ራስህ ወንድም የራስህ ወንድም እንደው ጥላት እንኳን ተዋግቶ የተማረከም እንደዛ ይደረግም አይደለም። ትውና ወንድም የራስህ ወንድም እሱ አይደረግም። የት ነው ሀገር አንተ? ሸዋ የታይ ማን ይባላል? መሀል ሜዳ እዛ የነበሩ ጋር ነበር በፊት መጀመሪያ አዲስ በክረምት ነበር እዛ አዲስ ገብቼ ወገሬ የሚባል ቦታ ነው። አይ እናውቀዋለን። እዛ ነበር እኛ ስለምናውቀው በዛ ገባሁ። ተከትለናቸው ነው ዞረን በዚህ መጣ ነው እኛ እዛው ነበር። ከዛ እርስ በርስ ካሰግድ ጋር ወዲያ ነበር እናውቃለን። አሰግድ ጋር አይደለም ደሳቤ ጋር ነው። Taatoo malaka kanatti dhufee harka kennee jira. Jaroonni kun yoomuu ta'an ammataa keenya irraa bu'aan jira. Kanaan duras akkuma isin dhageessanu basmaa am jedhanii qalaa turan. Kun waan dhoksaa miti, waan ifa irra jiru, waan viidiyoodhaan mul'ataa ture. Akkas jedhaniitu qalaa jiran. Barri kun garuu nuuf bara akkamii? Abbaan aangoo irra jiru kan keenya jenna. Jarri arrafamu abbaa gisee kan jedhamu nuyi, kan arrafamu nuyi, kan ajjeefamu nuyi. Kana akka barbaade ta'u wamtariinu barri kun nuuf bara addaati oolota. Keessatti waan gaggaarii hojjedhee ummanni na baree ummanni na jaallatee dhuunfaadhaan dorgomee pirezidaantii ta'uun barbaada. Paartii siyaasaa kam keessa jirta? Paartii siyaasaa kamuu keessa illee jiru. Aan eenyuunillee hin mormu eenyuunillee hin deeggaru. Garuu pirezidaantii ta'uu nan danda'a jedhee miidiyaatti illee ba'ee kanaan haasa'uu jalqabes amma yeroo ammaati. Hin beekta kanaan dura kana haasofte jette ispeeshaalii immoo Oromoon kana haasofnaan rakkina guddaa jirti beekta hidhaan na eeggatti. Amma garuu mootummaan keenya fuulduratti waan gaggaarii raayii qabaattee waan gaarii yaaddee waan guddaa yaadda taanaan namni takka namni bilbilee maaf kana jetti naan jedhu hin jiru amma wanaatti.
egaa OBN boodamo waan dhufun beeku. Garuu maaliif muummicha ministeeraa osoo hin taane maaliif pirezidaantii filatte? Muummicha ministeeraa ta'uun Mansuur keenyas immoo akkuma isin beektan pirezidaantii nu ta'uu barbaadaa jira. Abbaa qabeenyaa guddaa godhana jennaan namichi dideetuma bakka pirezidaantiin ta'a malee jedheera. Haa ta'us siifa ta'u Mansuur. Oduu gaddaa kan biraatiin hadha gadda sanitti akka hin daanes beeka oolota. Garuu afootu na jedhaati. Oduu gadda kan biraatiin immoo Saawudii keessatti waan ajaa'ibaa dhagaa jira. Asuma Saawudii bakka nuti jiraataa kana keessatti meeshaa qaama saalaa walirraa muran makiinaatti hidhanii lafarra wal harkisan. Oromoo akkas godhe. Jara keenya jireenyaa miti bar. Amaarri akkana faannoon akkana nu godhe jennee nuti himataa turre, harma nu mure, harka nu mure, minaamini nuti haasaa turre, wal fakkaata dubbiin. Sadogaa Rabbii. Inni ohumaa isaatiifuu faannoodha. Dhiigummaa keenya hin qabu. Jibbaa keenya waan qabuuf akka godhe. Oromoo akka isaa qaama saalaa irraa muruun makiinaatti hidhee lafarra wal harkisuun seenaa haaraadha. Yaa Abiy, yaa Abiy Ahmad, waan lammiileen ta'e waan uummanni kee biyya Saawud Arabiyaa keessatti wal godhaa jiru dhageessee, yaa Shimallis Abdiisaa, waan uummanni kan kee sabni kan kee lammiin kan kee Saawud Arabiyaa keessatti wal godhaa jiru dhageessee, seenaa akka wayyaanee deebisaa addunyaa gootee lammiin ta'e Saawudii keessa wal goote yaa Shimallis. Dhiiraatu ilma dhiiraarraa uffata yaasee qullaa ciibsee qaama saala isaa harkaa micciiree irraa mure yaa Abiy Ahmad, yaa Shimallis. Imbaasiin ati Saawudii kaayattee ji'atti mindaa isaaf baaftu dhimma kana quban qabu takka haadha dubbatee hin beeku. Kabajamoo Xaqlaa Ministeer Muummicha Itoophiyaa Obbo Abiy Ahmad. Lammiileen Itoophiyaa waraqaa eenyummaa hin qabne Saawud Arabiyaa keessa kan jiran tokkoon isaanii guyyaa tokkoo sochi keessa oolle isaa wal fakkaataa ta'etti sassaabamanii biyya san keessaa gara biyya isaaniitti akka deebi'an kabajaan si gaafan. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa lammiileen Oromiyaa warri waraqaa eenyummaa waraqaa seeraa biyya sanii hin qabne isaa wal fakkaataa guyyaa wal fakkaatatti dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaadhaan sassaabamanii biyya san keessaa ba'anii gara biyya teetiitti akka deebi'an kabajaan si gaafan. Imbaasii mootummaa naannoo Oromiyaa wanni Saawud Arabiyaa teessuuf wanni ji'atti mindaa nyaattuuf nageenya lubbuu lammiilee Itoophiyaa itti gaafatamummaa baadhatee bakka san ta'aa jirta. Waggaa takkaa oliif bilaashitti kaayyoo fi tarsimoo fi akeeka malee sababa malee lubbuu lammiin Itoophiyaa ifi wal dhangalaasaa jirtuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu si guyyaa takka tartiiba godhuudhaaf kala deebisuudhaaf irraa dubbattee hin beektu inumaa lubbuu lammiilee Itoophiyaa Saawudii keessa bahaa jiru waan takka irraa quban qabdu itti gaafatamu si. Hooggantoota koomunitii Oromiyaa biyyoota garaagaraa jirtan dhiibbaa jabaa imbaasii Itoophiyaa mootummaa Saawud Arabiyaa mootummaa Itoophiyaa irratti gootanii yoo lubbuu lammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessaa baraaruu baattan waan koomunitii Oromoo bakka buutanii hooggantaniif hin qabdan. Hawaasni Oromoo bal'aan warri gamaa gamanaa ijoollee ganda keessanii jala gortanii harka dhooytan warri olliiqa xoriitanii qofaltan gaafa wanni kun deemee ilma haboo ilma daadaa ilma adeeraa ilma dubrii gaafa deemee inni mana keessatti si gale dhukkubbiin dhala namaa si dhaga'am hadooddii dhala namaa dhabdeet sabboonummaa gandaatiin guutamteet hoggaa kee kanamaa qabe gooba sigat hoggaa kanamaa kee qabe immoo mataa gabbuufta. Hin dubbattu tartiiba godhuu hin barbaaddu hanga ammaan tanaatti namni fedhii qabu hin mul'anne. Gaafa inni deemee aalii fi ollaa firaa fi aantee keesseene ni gubatta ni rakkatta wanni an amma dubbadhu kun gaafsan si dhagama. Uummanni Oromoo bal'aa sagalee kana dhageeffatanii addunyaarra jirtan gabbaatanii taappeellaa hiriira nagaa mootummaa bakka jirtanitti baatanii dhiibbaa uumtanii lammiileen Itoophiyaa warri waraqaa eenyummaa hin qabne Saawud Arabiyaa keessaa sassaabamee akka inni galu yoo godhuu baattan seenaa fokkotaa waan bara baraan itti qaanfattan waan bara baraan mataatti qaqqabattanii isinirratti ta'uuf ta'a. Sagalee kana mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa hooggantoota koomunitii Oromiyaa hawaasa Oromoo bal'aa biraan akka nageessu. Bara maalii keessa akka jirru hin beeknu obboleessa keerraa akkamitti waan akkasii gootaati. Dhugaa rabbichaa bakka akkuma kanatti deemteetu ajjeestee wayya. Akkamitti irraa kutta. Jechuun maa inni isin qoyi maal irratti wal geessu garuu achuma irratti si wal arrabsitanuudhaaf miti inni isin akkas wal gootan malee wanti biraa jira.
Tokko taataniimoo ilmaan nama tokko taataniimoo. Yaanni keessan kun baay'ee xiqqoo akka ta'e isinirraa mul'ata. Garuu waan jennu hin qabnu isiniif rabbi mimi sammuudhuma isiniif haa kennu dhugaa rabbicha nama ta'a mimi namummaa qabaadhaa mimi amantii keessan kabajaa mimi. Namni amantii qabu akkas hin godhu namni aadaa safuu qabu namni seeraan guddate namni aadaaf abbaan seeraan guddiste akkas hin godhu jedhee namanu sagantaarraaf qabanii kanuma fakkaata sagantaa biraatiin walitti deebinutti isin jaallatamtoota.